Baga kanaas ga'e kan reedii fi siidunaa baga waaqayyoon waggaa arfaffaa keessa itti isin gahee baga waa hundaa dabarsitanii guyyaa kana geessan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Akkuma argaa jirtanii har'a kaleessaa guyyaa siidunaa fi reediin guyyaa arfaffaa isaanii waggaa arfaffaa isaanii jira guyyaa sun waggaa arfaffaa isaanii. Hafila godhatan jechuudha. Hafila godhatanii jechuudha. Baay'ee tokko das nama jedha. Dhugaa baay'ee das nama jedha. Horaa bulaa waaqayyo amtuu jedduu keessanii haa qabu. Horaa bulaa lama ta'a kaasa ta'a ciisa ka'a. Yaa sududha. Ani wayii si gaafadha qoy. Ati maan deeni maadaa qabda maadaa yoo fidirree gaafa argata jechuudha. Maal gootu gaafa afurii kana maddee maal yaa sadunaatu maal taatanii dhugaa rabbii maal taata suduna. Maal jechuudha. Reedii fi siidunaa akka gootan godhaatee daa'ima fidaa'e kalaas hin gaabar waggaan afur kuduruu maal inni intee waggaan lamaayyuu gaadha bara waggaa lama maal waggaan tokko baadha. Ara fidaa daa'ima intee ta'u bakka haa dhufu daa'imti fidaa waaqayyo sinaa kennu horaa bulaallee ija sirraa qabdu hamtu sirraa qabu. Nuti nama eebbisaa baana kushiinaa arbaa keessa teenye kan teenye oomee ijoollee. Qimamochi mana madaami obsa sinifaa kennu qaba. Obsa sinifaa kennu qimamochi mana madaami. Ija akkaatti cinaadhaan lallaala malee akka daaritti ilaalna. Cinaadhaan ija qaqqabadhaati ilaalladha. Obsallee nuufaa kennu. Harakaata nutti gadi fuutan sinillee akkuma ibsaa fi maakii harakaata nutti gadi fuutanii numiitanii barmaaloo maali kaa barana manumaa kutattanii wanni isin warri jaarsa qabdan kunii eenyudhaaf kutattan beektanii qimamochi mana madaamii jirtuuf kutattan. Maaliif jedhaa qimamochi mana madaamii isheen tuttukii kana obsinu hin laalla yoo laalla ija foon dhufa. Nuti maal hamma nuun qabnu waan akkana fataa nu godhuun qabnu waan sapiraayizii nu godhuun qabnu mihi maaloo nu yaaddanii xiqqishuma shimaa nu yaaduu dadhabdan amma ani kanan jedhu bar ibsaa fi makiis nu yaaduu dadhaban amma immoo siidunaa fi reediin soo gaarfaffaataa itti ka'an. Harakaata nutti fiddanii nu akkam taanu reeshii akkam taaname dhugaa rabbii immoo gizee tokko dhugaa das dhimeetta dhime horaa akka sebbo fataa daabboo fira. Nu umti mee afaa xochee koo yooma kushiinaa arbaa kana keessa galleetuma nuti fataa ina yaa rabbi mee kaa jaarsuma akkatti fataa nu godhu nutti qaba yaa rabbi mee qimamochii mana madaamii hunduma ishiitti jaarsuma akkatti babashannasiisu kanatti qabe ana wajjinuu dabalatee jechuudha isinitti haa qabu. Qimamochi mana madaamii akkuma jirtaniin jaarsa sin bashannasiisu. Jaarsa itti galtanii boqonnaa argattan jaarsa akkanatti fataa zanaa sin godhu sappiraayizii sin godhu kan waggaa waggaadhaan sinii diggisu sinitti haa qabu. Han jaalala dhugaa akkanatti sinii kennee fataa sin godhu. Oh my god. Akkanatti sinii haa kennu kaa. Anuma isin mana eebbisa. Ofii kiyyaafis keessumaa jira bar anillee ishii takka. Anis ishii takkaadha. Siinis haa ga'u naan jedha kaa. Siinillee haa ga'u waaqayyo jaarsa akkanaas haa kennu naan jedha. Qimamochee ani isin eebbisaara. Sis na eebbisaa. Yaa siidunaa fi reedii maaloo xiqqoo ishee nuufillee yaaduu diddani dhugaa sin jedhame gizee tokko nuufillee yaaduu diddani ijoolleen tuni miidhamtii nu laalteetii kushiinaa arbaa keessatti gaggabdi nuun jettanii nu laaluu diddanii dhugaa sin jedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf horaa bulaa waaqayyo hamtuu keessan jidduu keessanii haa qabu. Horaa bulaa diibanaas jedheen jira lama ta'a ciisa sadi ta'a ka'a jedha oromoon keenya gaafa mammaaku nukaa immoo waa isin eebbisne malee waa inaaffallee agasunda hin qabnu. Hireen kan abbaati inuma dhufti ishiin guyyaa ishee gattee haa ta'uti kun geejjiba sanaa yoo lallaallu xiqqoo ishii malee yoo teenyis akkas taate jenna malee nu waa isinitti inaafnu qabnu. Horaa bulaa isin eebbisuu viidiyoo isin irratti hojjenne malee waan biraati miti. Gariin immoo qoosuma kanallee hin beeku. Akkasii maalidha hinna teessaniif akkas godhattanii namaan jedhan gariin jechuudha. Waa'uma qoosallee hin beekan. Waa'ee qoosas beektu takka jechuudha shamarri. Kun inaaftuu qabdu jechuudha akkas. Nu inaaffaa namaan qabnu. Keessattuu qimamocha mana madaamii inaaffaa namaan qaban nama eebbisuu. Osoo akkas hawwiidha malee waan namni tokko waan nama jibbu tokko abbaaf fedheeyyuu gaafa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Abbaaf fedhe jechuudha. Namni gaafa viidiyoo tokko namarratti hojjetu
nama jaalata irratti hojjetan malee nama hin jaalanne tokko viidiyoo isaatu ani gara kootiin jechuudha. Nama natti hin tolle nama ofii kiyyaa baqa jechuun nama hin jibbu garuu jechuun baqa namni istaayiliin nama sanii naaf hin taane harakaan nama sanii naaf hin taane taanaan viidiyoo dhiisiti hin laalu jiran viidiyoo kanarratti hojjetu dhiisiti jechuudha. Yuutuubis ta'ee tiktookis ta'ee waanuma hundaanuu hin laaluusi irratti sun hojjedhu jechuudha. Sinii galee kanaaf nuti kan ibsaa fi ani keessattuu ibsaa fi maakii irratti hojjedhu waan isaan baay'een jaaladha ijoollee isaan hedduun jaaladha isaan hedduu isaan dinqisiifadha jara kanallee akkasuma nan dinqisiifadha maaliif natti tollaan irratti hojjedhe malee duratti toluu baatanii miidiyaa keessatti gad lakkisuun barbaadan suuraa nama sanii jechuudha nama sanii suuraa nama sanii viidiyoo nama sanii jechuudha. Innas kanaaf ijoolleen tokko tokko engadda kan irratti hojjedhee akkana jedhee qoosaa irratti haasa'e tokko fa'aa irratti wantoota garaagaraa ijoolleen nama barreessanii jirtan. Ani waan akkasittiif dhimma hin qabulleedha jechuudha. Abbaan feete waan feete deemtee barreessite jechuudha. Ani qoosa malee jaalala namaatiin qaba malee jibba namaa hin qabu dhugaa dubbachuu jechuudha. Eesumaayyuu eenyumaayyuu ta'e jechuudha. Arabootuma kana yoo jaalala isaanii qaba malee jibba isaanii qabu isaanii jibban isaanii jibbu dhugaa dubbachuu jechuudha. Maaliif beektanii nama jaalatu tokko immoo waan bareedaa irratti haasoftaa hin eebbistaa yookiin baqa namni yoo si jaalate jechuudha. Okay yoommoo somnee inaaffaa waan akkasii jennee akkas madaamii maal akkasii mana madaamii keessatti jennu baqa waanuma akkas godhachaa jirru sanitti fakkaatin qoosa akkas jenna malee qoosa tapha malee nuti namatti inaaffaa hin qabnu. Inaaffaa soo ta'e immoo inaaffaa jaalalaati. Inaaffaa jaalalaa jechuun immoo osoo jaarsa akkanaa argadhee akkas ta'e namaan jedhama malee nama akkatti nama bashannansiisu namatti haa qabu sitti haa qabu natti haa qabu yoo jette inaaffaa hin jedhamu kun. Inaaffaa yoo ta'es inaaffaa jaalalaati. Nama tokko yoo gaafa itti naaftu hin arrabsitaa waan malee jettaanii baqa arrabaa wannoota. Garuu nama tokko arrabsoo osoo hin taane baqa nama jaalattu viidiyoo irratti hojjettellee hedduu takka gaariidha jechuudha. Jarna warra saniif waamilee taa'isiiti galee kanaaf ani dhugaa dubbachuuf waan jara irratti viidiyoo hojjedhuu fi waan natti tolanii malee nama irratti hojjedhu dhabeeti yookiin waan irratti haasa'u dhabee fi miti waan dasna jedhaniif irratti haasa'e malee ani namatti inaaffaa hin qabu. Warroonni inaaftee galtee akkas taatu qinqiraam yeroo gabaabduu keessatti na eegitiyas shoxaa. Warra zara deemtanii koomentii namaa jalatti albaatan kan jechuudha. Dhirsa dhabneeti mati nuti kaayyoo qabna malee dhirsootee guutee jirti. Si galtee dubbiin. Innaa warra akkas jettanii faan isin jedhee hordoftoota geedhiifamanaa godhaa. Innaa akkas isin jedha warri gubate malee irratti jedha ganaa nama laal kasi dunaallee kasi dunaa firiidillee kan sixootaa shinkentuuf irratti naasala. Anaaf jaarsa akkas dinaa kan hojjetarsa ammoo koomentii irra deemanii gubatan jechuudha. Innaa akkasii jedha innaa akkasii yaasidinaa fi yaareedii koo waaqayyo hojjisnaa bulchuu horaa bulaa diibanaa faaxoochee teenyallee waaqayyo jaarsa akkanatti sin bashannansiisu uffata zanaa sin godhu rabbi sinitti haa qabu dhugaa waaqayyo sinitti haa qabu. Hunduba anaa dabalatee immoo sin qofa miti an dabalatee hunduu nutti haa qabu. Bakka ijoolleen shamara bashannansiistu hedduu natti tolti waan isaan beekan. Abbaa fedhee haa ta'u natti tola bakka dhiirri shamara ofii bashannansiisu jaartii ofii yoo bashannansiise bakka hin hawwita osoo yaa rabbi koo yaa waaqayyo koo atillee meekiyya akkas naa kenni jettanii namni hawwitanii jirtanii hawwiidha malee inaaffaa miti amma tokko inaaffaadhaaf irratti hojjetti nama dantaa ta'e jechanii akkas godhanitti kolkollee nama laaf fiiddee jechuudha. Dantaati yesoo ta'e baatus hojjechuu dandeessa. Miidiyaa irratti yoo isaan dinqisiifattee nama isaanii koomentii namaa deemurraa dinqisiifannaa irratti haasa'i baga gammaddan jedhiin kongiraa jedhiin baga gammaddan jedhiin baqanii warra saniin baga itti si ga'eedhiin akkasitti. Okay warra akkas jettan kun jechuudha. Kanaaf inaaffaa miti nama tinaaftu miidiyaa keessa irratti hin dhiyeessitu si galtee dubbiin akkas yaa coloqqeessittaa jedhu giftiti. Akkas yaa sidunaa fereedii horaa bulaa ummi dheeradhaa. Sidunaa atamma si ga'e kalas fidi dafiti daa'im dafi fidi osoo faaxochee qibabochee mana madaamii sidura galtee fidin atamma fiduu qabda. Yala horaa bulaa salaama jedhe jar.